qabeenyaa fi jaartii abbaa horeetiitu itti gaafatamaa jira. Namoonni firani qabdi as keessaa? Eenyu qabdi? Duba jara firaa sanumaan dubbisiin eenyu wajji jira namni fuula hidhatee deemu san eenyu? Nama isi harkeetu namoota hojii dhageefa namni isi harkee miti. Yooni firri jiraatee quba qabaate. Firrisii bilisee Jawaadii Aishaa Sabaa maal barbaadda si ol gaafii? Ana si asirratti dhaamsaan qaba. Obboleessa keenya ha guyyaa aduu jabduudha ha guyyaa roorroodha obboleettii teenya furmaatee kophaa isii jirtu wajji dhaabbatee diskannoo ta'eef eenyummaa isaallee beekuu baanne ati yoo eenyummaa keellee beekuu baanne baruullee hin feenu ammoo obboleettiin teenya eessa akka jirtu nu beeksisi. Egaa akkuma isin jetti dhuguma maamee yaadni keetis haasawni gaafii natti gaafattes bareedduudha. Akkuma isin jetti ragaan barbaachisu hin jiru mootummaa biraas yoo taate qaama mootummaa dubbiin kun kadhate yoo taate akkamii waan jiru yaada deessite yaadni kee bareeda. Lakki akka seera yakkuma. Si yakkuma garuu ammoo qabatamaanis viidiyooleen isaanis akkuma jennetti isaan bira jirti. Hanga tokko yakkallee yoo taate yakka san gartee wanni xiqqishoo salphisuu danda'a. Ragaalee isaan bira jiru sanadoota ammaan dura isaan bira jiru. Deddeebi'ee jechuudha. Amma caalaa seeraa murume. Na murii maal rakkoon hin sodaadhu. Yakka seeraa miti. Furmaatiin rakkoo isiidhaatiif dhimma isiidhaatiif waan kana hunda waan raawwattee miti anaa jecha raawwatte. Si jecha lubbuu sii dabarsitee kannite. Ilmaan kiyyaa jecha raawwatte. Dhugaa. Yeele. Rakkoo ijoolleedhaa fi jaartii hoggaa himatan qabeenyaa fi jaartii abbaa horeetiitu itti gaafatamaa jira. Dhugaa. Furmaatiin ilmaan kiyyaa kanaaf hin dhalini. Akka nama ifii dhalee irra itti achi aantee lubbuu isiidhaa wareegama qabatte. Aarsaa barbaachisu hunda kafalaa si lubbuu isiidhaa bee haayyachiisanii halkan qarree gubbaa buusanii oodiis hamee qoqqottee olii yaasin himman guyyaa sanii furmaateen ta isiin garaa qabdu daa'imni guyyaa san irraa bee lubbuu meeqaa dhabame furmaateen. Ammaas deebi'ee jecha isiin fiidiyoo edaa keessa fayyadamte yeroo tokkoon fiidiyoo duubaa isaantu irraa waraabaa deemu bilisa harka qabee deemu. Ilmoo abbaan qabne saalaa rakkeenni itti harka qabee deemuun ilmoo namaa abbaan ni jiraa bara abbaan ni du'e seete. Furmaatee kana jedha. Furmaatee jetteeti irraa waraabaa jala deemuu jirti. Kanaaf waan dhufe hundaa'uu furmaateedhaaf wareegamuudhaaf qophiidha. Galatoon yaada kana waliin kaasee ni beektaa yookaan daawwattoota chaalenjii godhuu yookaan daawwattoota miira keessa galchuu hin taane deebisee. Furmaatiillee gartee yookaan sodaachisuu osoo hin taane jawaadeen dhimmi kun beeki dhugaadha dhimma hunda fe'anaati garuu akka shaksiitti gaas deebite qaawoo kara lamaatti jawaadeen kararraa karam jira maal murteeffatee jira as baasuudhaaf. Laalaan obboleessaatti dhagahamuu jira moo? As baasuudhaaf tana hunda gaafii gaafate. Tun hundaafuu ni beektaa maaliif kana siin jate ilmi namaa kun beeki qalbii walii wal beekuun barbaachisaa. Laal maamee si afaanti dubbata dhiifama. Dhiifama wajjin. Abitadhu. Yaadi atillee fayyaan qabdu guddaa takka galatu maaliif ejjennoo ta'e ibsattee jirta. Tanaaf haalli furmaanni biraatis ni jira. Furmaanni biraa haa akkami yooniif harmoo feetee nuu kadhuttu taate siyalte dubbii manguddoo kannanii manguddoon wal faamti. Wanni gartee seeraa fi maal qaama mootummaa bar kafadhee utaanaan manguddummaa irraa fudhattaa beektaa yooniif akkas taatee jechuudha. Kanaaf furmaatiillee wanni isiin sodaattu hin jirtu. Arraas taanaan wareeni kafalte. Kiyyaas keetis kajawaateetis ka hunda keenyaatis maaliif bakka silaa nuti waan san goonu isiin goote. Dhugumatti furmaatiin gootaasi hojiin si. Anamma asirratti waan takkaan jaa'u nam takkaa hafeef ammallee nam takkaa hafeef kimiyaa hafeef furmaate kimiyaa si hafe. Hunda ismaaf dhiiftanii. Harraa gabaabsituu kimiyaas. Wajji dhaabbannaan taakka miti baay'ee. Harraa gabaabsituu kimiyaas kimiyaa hafeef. Ilmaatu haa walitti dhaabdu hunda isaaniitu anis amma silaa bakkuma isiin jirtu wajjin dhaqee gataa'u warraa. Assalaamu alaikum. Wanni takka tajirtu ni beeytanii. Maaltu jiru? Dhageeggaa wanni takka tajirtu beeytanii. Waan jirtu sitti maal dhageeggaa? Fakkeenyaaf nuti magaalaa tana keessatti zakkoo fi humna isaadhaa bakka hin barbaadiin hin qabnu. Dhugaa. Akkasii mire. Akkam taateeti furmaatiin iccitiin gartee nuti hanga ammaa qorannoo godhaa jirru nu dura harkattee bakka sanii bobbaate. Namni walirraa aqlii qaba. Siyalte. Namni walirraa aqlii qaba. Deebisi eega san taati
amma tooftaa sakatta'ii sanuti itti fayyadamnee fi isiin itti fayyadamte wal dhabuun isaatu waan kana gartee akka isiin harkattu godhan maaliif namni kun walirra bayyanoota qaba. Dhugaaf duba furmaatiin matumasiittuu waraanaa hundi qabdi jechuudha. Hayi furmaatiin isiin mataa isiitu waraana bara. Bahoo jawaadi. Koorsii akka isiin namni kun walirra muuxannoo qabaachuudhaan siin jee bara akkaataatti waa sakatta'an sanuu beekuudha. Information market sanuu ani. Khalaas ka. Hayyee namoonni firan qabdi as keessaa. Eenyu qabdi? Duba jara firaa sanumaan dubbisiin eenyu wajji jira namni fuula hidhatee deemu san eenyu. Nama isii harkeetu namoota hojii baruu danda'a. Dhageefa namni isii harkee miti. Firrisii Yooni firri jiraatee quba qabaate. Hayyee. Firrisii bilisee. Jawaadee. Aishaa. Sabaa. Maal barbaadda asii ol gaafii? Ana. Si. Asirratti dhaamsaan qaba. Obboleessa keenya. Haguyyaa aduu jabduudha. Haguyyaa roorroodha. Obboleettii teenya furmaatee kophaa isii jirtu wajji dhaabbatee diskannoo ta'ee. Eenyummaa isaallee beekuu baanne. Ati yoo eenyummaa illee beekuu baanne baruullee hin feenu. Ammoo obboleettiin teenya eessa akka jirtu nu beeksisi. Akka obboleettii teenya ofi qabnu akka roorroo tana gartee lamadallee ittiin deebine ifi qabne maatii wareega kabalteef kana akka keessatti deebitu. Nutis wanni godhaa jiru tana. Aarsaa jira kana kafaltee gartee ittiin boonna yeroo maraa gootummaan siidhaan nu boonsa hedduu takka nis gootaasi hojii gartee silaa gartee nuti godhuu qabnu gooteesi. Kanaaf isiidhaan yoo dhaamsa kana dhageesse isiillee yoo dhageesse obboleettii teenya furmaatee bakka haleessa siin jenne san achirraan sossoon bakka siif qabna siin jenne si cina dhaabbanna si hojii jirreenne gaddaas gammachuus si hojii qabnenne arraas si hojii qabna. Obboleessa keenyaas yoo kadha geessu taate obboleessa kiyya akkuma feete ta'eeti odeeffannoo nuu kanni obboleettii teenyaas wal nu garsiisi. Hanga ammaatti rafnee bulutti hin jirru iyyaafata siidhaa jala deemaa jirra ammoo isiin gartee nama najjee jiru nama milkaa'ee jiru akkaataa isiin gartee waan kana odeeffannoo kanatti harkatteetu hedduu takka na ajaa'ibsiisa. Maaliif aqliin namaatu wal dhabdi qoodaas walii kaa'uun barbaachisaa. Isin amma yaada tokko na dhufe beekaa osuma kanatti hin haasa'u jirruuti waa yaadadde waa qaxab ji'an maali? Telefoonaa fi billisee ol qajeelchitee deebitee jettanii beekaa bara akkasii bara wanni siin gootu. Walumaaniin gahaa waan jiru yaada qabaatteeti laata yoo taaftees karaa raameesseetumaan gala malee yoo galuu taasise hin galuu waan jiru. Ooyi duboo oduma dhiirti tun tatteenyuuti isiin saffee nurraa saffeeyyiti nurraa qulqulleessiti. Darsa hunda isiin mismaa qulqulleessiti. Akkas na jettee beekadhooma qalbiin yaada kana naa kanniti. Sakatta'iinsa jara hafee jirti amma isiin. Gattattaamee saba. Nama edee wajji jiru san argachuun barbaachisa. Maaliif? Namoonni odeeffannoo gartee furmaateedhaaf kannanii irrattis gargaaran isaan san waan taateef ammallee bakka isaan bobba'anii bulanii fi waan gartee waraanni zakkootis irra jiru sirri waan beekaniif isaan san argachuun barbaachisaa. Isaan san arganne jechuun furmaateedhaan wal arganne. Tarii namoonni san nu amananii qabanii ergaa qabanii miti. Bari isaan wajjuu dhaabbatanii wareega bakka silaanti dhaabbannu bari wajji dhaabbatanii. Warra isii wajji jiru baan taasisaa. Ambar waraana jara sanii baan taasisee baraman. Wanni sun barbaachiseef caalaa beektaa ammallee maadhee isaanii ni beekan namni gartee ida furmaateedhaan wajji dhaabbatu san. Silaa ada furmaatee arganne dubbii gartee hundeedhaan buqqifnee gartee. Silaa maaltu hafe yoo? Roorroo gartee kaleessa hundeen buqqifne jechaa turre sani arra silaa hundeen buqqifne. Eenyu beeka hundee isiin sirri beeka jechuudha. Baaftee jirti jechuudha hundee. Kana hunda jaalalaa fi kabajaa maatii kana baraaru keessatti jaalalaa fi kabajaa maatii kanaa qabdu lubbuu jawaadee baraaru qabduutu waan kana hunda gara baatee si galtee wanni godhaa ture jechuudha tarkaanfachaa ni ture. Kanaaf odeeffannoon ammallee bakka itti hafte qabdi. Amma osuma haasofnu osuma jennee gartee waa hunda wal gaggaafachaa jirru karaa tarkaanfii maal akka godhuu qabnu yeroon taayisee nun eeyitu intalti tun rakkoo biraarra mudachuu mala wanni biraa isii mudachuu mala. Ame jawaate amma waa hundaa'u hidha qaba wanni hundinuu yeroo qabdi beekadha. Wanni kana isin hin jehuuf yoo gurbaan san du'ees akkuma reefu isin jetti awwaaluu irratti barbaacha furmaatee irratti socho'uu qabnaa waan jiru takkaan
amma karaa sochii teenya haala kamitti akka sochoonu yoo adees fudhannee kaanee sochoonamoo ifiifuu gurbaan kunis ni dhukkuba akkuma beektu sanitti maal isa mana dhiibneeti ijoollee tana bira dhiibneetiin nutummaan deemnee waan kana furmaatatti goonamoo maali wanni nuti godhuu qabnu ammaan ta'an. Manni godhuu qabni beektaa har'a nama musiibaan itti buute irratti dhufanii maal godhuu qabnaan jaan maaliif garuu waliin mari'achuun barbaachisaa marii godhuu. Wanni takka illee wanni marii. Waa takka tajalqabaa eegumsa mooraa tanaaf eegumsa godhuu. Talammeessaa jawaadeen sossoonu akka namni hin beeknetti yeroo nuti bobbaanee gallu kanan tokko hin beekne yoo bobbaane bareeda. Maaliifin kana jaani beektaa yoo gurbaa san du'aa isaa sanillee haa garuu taate. Du'aan harkituu siin jee yoo akka carraatti rabbiin nurra nu dhaabellee du'aa isaa san qabrii isaa harkuun obboleessaa inni san hamaa fi jallaa fi gartee nama waan rabbiin feene dalagullee ta'u awwaalcha isaa qabrii bakka harkuun dirqama isaatiif akka dunni inni jallate wajjin jallachuun qabu jawaadeen. Jawaadeen eegalarraa kaasee ilaa hanga ammaatti jechi hamaanis afaanii hin baane isa kana yoo rabbiin sirreessa jedhum akka rabbiin irra sirreessu irratti isallee